Guddin sinitti makaa namichi feesbuukiidhaan dubartoota bareetu gara dubartoota 6 jechuun dubartoota gara 13 hin ta'u jedhanii kan inni baree birriirraa tumee gara dubartoota 13 hin ta'a jette. Garuu immoo isaan 13 keessaa isheen tokko isheen jaartiisaa taatee beekamtee nama 6 kan isheen qabatte jechuudha. Nama 6. Namichi kuni ishee haadha manaa kooti jedhe kana irratti nama 6 jechuun kan isheen quunnamtee faana haasofne immoo jiru 13 ta'utti walumatti. Garuu kan isheen jara keessaa wajjin haasofte immoo gara nama 6ti. Ajab! Namichi isiniin jedha sanuu akkaataa inni itti dhiyaatu immoo karaa amantaatiin. Nama karaa amantaa isinitti dhufe baay'ee amantu miti isin. Namni kunis karaa amantaatiin kan inni isaanitti dhufu jechuun bakka dubartoonni uumamuma isaaniitiin iyyuu nama dhiira baay'ee amantaa isaatti jabaatu baay'ee jaallatu. Sababni isaa namni kun naa amanamaadha, waaqa sodaataa jedhanii jechuudha. Anuma faanayyuu akkasi. An durii dhugaa waaqaa jechuudha. Kadhannaan koo maal seetanii nama tajaajilaa jedheen kadhadha. Dhugaa waaqa duraan bakka tajaajilaa naa kennama waaqayyoon tajaajilu. Maaliif beektu tajaajilaa naa dhangaa waaqa tajaajila waan ta'eef hin sodaataa amanamaadha jedhee yaada. Abeet garuu jirus warri waaqa sodaatanis jiru akkanuma sobduunis guuttee jirti. Namni kuni jechuudha sanuu ishee amma kana ishee hunda kana bira geessuun immoo qorrobeen si eegaa jira jedhan. Qorrobee tananii si eegaa jira kunoo jedheefa footoo faatti erga. Akkaataatti intini jedhan kana kakka'ee itti erga. Akkattan si eegaa jira jedhan. Isheen kee dhugaadha seeti. Birriin hin hafu maaliin hin hafu dhugaa waaqadha tokko nambisan keessa bahee maal godhe seetanii nama onlaayinii irraa fuudhee warra baqaa dhukkubsatanii rakkatanii gargaarsa gaafatan hin jiranii warra akka kanaa jechuudha. Warra akka kanaa fuudhee viidiyoo jaraa fuudhee itti ergee difratiisatti fakkaatiin homaasaa miti bar namni kun. Namni tokko rakkatee viidiyoo waraabee gargaarsa hin gaafatu. Nama akka kanaafa fuudheetu fidee kun obboleessa kooti jedhee obboleessa koo naa baraari jedhee birrii baay'ee harkaa fuudhaa ture. Kun obboleessa koo jedhee bakka erga obboleessi isaa akkas ta'aa jira ta'an akkamitti maallaqa kaawwadhattee itti ergiiti. Keessuma bee fayyeera opereeshinii ta'ee ka'e jedheetu hoolaan haa qalamu birrii ergedhan. Homtuu hin jiru barsobeetu onlaayinii irra gadi miidiyaa irraa fuudhee itti ergee bar nama sana obboleessa isaas miti bar. Achi obboleettiin keessattuu akkas jettu dhuftee Itoophiyaa gaafa dhuftu immoo mana kan isaanii seeraa ala wayii bitan tokko jira. Mana sana fa'aa seeraan sinii qabsiisa higgaawwiifaan sinii godha jedheetu birriirraa nyaachaa ture obboleettii ishee wajjin jechuudha. Kan biraa immoo hamma manni inni sun seera qabeessa sii ta'utti jedheetu lafan qaba lafa sanarratti mana ijaaraa jedheen birrii waggaa meeqa jara qolqoleessaa bahee achii booda Itoophiyaa yeroo isheen dhuftu hin deemiin jedheen. Hin deemiinii kana booda deemuu qabdu jedheeni ka'ee mana kireessee kaa'e badaas hin dhufu itti taphatee maanni achii amma ta'e kaa'ee booda maalidha hojiidha maalidha badaa manatti hin galu. Achi isheen hojii lama taate hin deemtu bilookii godhee araboota ishiiyyuu araboonni ishee akka itti hin dubbannee fi bilookii goosisee booda gaafa ji'a tokkoo fi minaaminii isheen teessu otoo kaatee arabatti deebiteeyyuu jedhe maal fena bakka waan hin xummuramnes jira ka'ee deebi'e. Achi isheenoo araba ishiirraa bilookii kaasiitii kadhadhu viizaan dhufee fi deebitee deemte. Gaafuma deemtu sana naashin eerpoortii seentu inni bilookii silkii isaa cufateera.
Yeroo isheen xiyyaara keessa seentee daawwattu silkiinsaa hin hojjetu. Lakkaanni siimii kan biraas qaba. Siimii wayii kan obboleessa kooti kan jedhe isa dhukkubsatu sana jedhe. Siimichaan natti dawwaltu immoo isuma kaasa. Achi maanninasi ammuma bilbila koo hattuun harkaa fudhatee hin jedhu seete. Bilbila isa sana koo hattuun harkaa fudhatee. Bilbilli kun immoo xinnaa siimii xinnaa bilbila xinnaa keessa jireedha. Achi akkanatti qolqolleessee isheen koo arabatti isinii deebiteetu hojii ishii jalqabdee maal jettu isaan keessaa tokko dubartiin tokko miidiyaa shaggar infoo irratti baatee haasofte waan ishee mudate kan haasoftee lakka waa isa haasofti achirraa qabadhuuti namni kun ishee kanas akkas godheeraa hedhiitii isheen iimoo isaa argan achi deeme iimoo isaan xalafe jette. Iimoo isaa yeroon xalafu miidira dubartii waan chaatii godhu waan hundi kun gadi naa yaa'e jette. Achi bakka tokko waamiin gaafadheette. Na arrabsuun kan na arrabsuun sobdadhanii booda na amanuu jetti. Ati niitii isa ta'ee ani koo Itoophiyaa galeen dhufe isa wajjin iyyuu jiraadheen dhufe. Ana suusiin fuudha jedhee akkamitti karaa amantaatiin maalii walii galli subaa'ee galli maal galli sigaannaa damii fudhannee riitanii wal fuunanuun jedhe waadaanaa gale. Isheen tokkos akkas gara nama jahaa jechuudha. Isaan kana keessaa immoo tokko Itoophiyaa galtee amma tokko isa faana jirti. Inni maani namni kun jennaan ani dura piroofaayilii godhatteetudha. Namicha kana piroofaayilii gaafa godhattu dubartoonni kun hunduu yaa'anii girreedhaniitu kan dhufan. Achi guruppii hidhanii haasawutti ka'an. Waan miidhaman waan maal ta'an. Isaan keessaa isheen tokko garuu ammayyuu Itoophiyaa galtee faana jiraatteen ji'a hunguunneedhaan galtee faana jiraatti. Isheen tokko immoo nama tokkotti hin dubbadhu waan inni na miidhee waaqatti qofaan kennadha itti gar malee miidhamteetti kan waggaa meeqarraa cafacaafeera namichichi. Namni kun maal jennaan isaan zim jedhaniitudha. Isaan zim jedhanii mana faana isaaniitu warra maqaana balleessanidhaanii suuraa koo piroofaayiliin godhatiin siin jenneeyyuu duraa. Erga piroofaayilii godhattee immoo danda'i kaa kun hunduu maqaana balleessu malee humaanatti hin qabanidha. Giggim jedheen kaadu seetaniire isa faana haasa'e isa iimoodhaan waa'ee jaalalaa wajjin haasa'e isa gargaaran isa birriin ergame isa maal godhe lafan bita maaliin bitata jedhee harkaa guure kana hunda itoo ragaan jiru iimoo keessatoo jiru gixxim godhanii ishee kana kaadachuudha. Ishee kana wantiyyuu galeeraaf maqaan samaanii. Karaa beeta kiristaaniitiin waadaayyuu galeeraaf. Achii bakka waggaa meeqa guutuu lafa ishii sanas dhabdee mana isanii irratti ijaare immoo ijaaraan jira jedhee maalidhaa edaanni kan namaa waraabee ergaa. Waan tokko waan ijaare hin jiru waan bite hin jiru dubartoota hamma kana hundumaa gowwomseetti taphate. Ishee tokko immoo hundaam ishee shaggar infoo irratti dhiyaattee isheen kun irraa argitee dhufte ishee duraa jechuudha. Mana iddoo ciisanitti moo iddoo eessaatti jette warqii akkam baadhee jirutti maal akkam baadhee jirutti boorsaa koo fudhatee badee. Achi hamma ani maal godhetteetti boorsaa koo fudhatee badee bilbila cufatee. Bakka yeroo sana too namni nama obboleettiin tokkos jirti namni abbaa amantaa tokkos jira ture jette. Itoo jarri sun hin jiran ta'eeti lubbuun koo darbee ture gaafa sanaa jette. Achi ana ajaa'ibee abeetiyaa dhiiraa anamma bara kana keessa dhufanii warri dubartoota ganaa dhiirri na nyaatee dhiirri birrii koo nyaatee jedhanii hinuma haasa'uu jedhee mana eega. Gana haasa'u jedheen ture amma isaan kun amma seenirra gahee dubartii hammi kun gadi yaate dhiirri tokko itti xabaxabee taasee birrii amma kanarraa nyaata. Ilaa namichi haa deemu silumoo feesbuukiidhaan baranii hundi isaanii karaa feesbuukii barani. Jaalalleedha bara. Garuu tokko keessaa dhuftee akka haadha manaa maal bartee intarneetitti malee feesbuukiidhaan barani. Namichi haa deemu laale gowwomsee waa deemu garuu wanti nama gubu isa maallaqa isaaniirraa cafacafe. Isa isaanitti taphate. Gara ishee tokkommaa manicha seera qabeessan godhadheetu seera alaa san gara birrii 400 nyaateera. Birrii 400 jechuudha nan sirreessa jedhee asin deema achiin deema jechuudhaan.
Kan biraa immoo amma kun sirriitti ta'e lafan qaba mana itti ijaaradhe kan waggaa meeqa hojjette irraa guuraa bahe. Innaa shamarran keenya of eeggadhaa isiniin jechuufi namni hin jiru. Namni bineensa dhugaa rabbii. Bineensa foon namaa nyaata namni. Foon namaa nyaachuu jechuudha maallaqa shamarran biyya Arabaa nyaachuu jechuun akka kootti. Innaa dafqa ishee dhiiga ishee xabgooti isa isheen hojjettu nyaachuu jechuudha. Kanaafuu baay'ee of eeggannaa isin barbaachisaa.